Waan sodaattan qabdu? Nuti namoonni ijoollummaa keenyaa kaasnee sodaa beekna. Gaafa ijoollee turre wantoota adda addaa kan akka bulguuf waraabessaa sodaachaa turre. Gaafa guddannu immoo bulguuf waraabessa ta'uu baatus wantoonni nuti sodaannuu fi kan nu sodaachisan baay'eedha. Kanatu ta'aa laata? Kanatu ta'uu didaa laata jennee sodaadhaa fi yaaddoon nutti dhaga'ama. Ani bara jireenya koo keessatti waan baay'een sodaadhee ture, garuu Waaqayyo waan hunduma isaarraayyuu na oolche. Har'a isin waan sodaattan qabdu? Macaafa qulqulluu keenya keessaa Daawitiin waan baay'eetu isa sodaachisee ture. Mootiin Saa'ol isa ajjeesuuf ture waan ta'eef lubbuu isaa fi sodaatee baqachaa ture. Akkasumas mootii Gaat duratti waan baay'ee sodaatee fi akka maraatuu godhatee hareeda isaa irratti gororee Waaqayyoo isa oolche. Daawit waan balleesse hin qabu ture, garuu sababii mo'icha Waaqayyo isaaf kennee fi diinni itti baay'atee lubbuu isaa adamsaa ture malee. Sodaa kana hundumaa keessa eega darbee Daawit akkas jedheetu faarfate. Faarfannaa 34 Waaqayyoon nan barbaaddadhee innis deebii naa kennee sodaa koo hunda keessaas na baasee jedhee faarfate. Irran deebi'aa faarfannaa 34 Waaqayyoon nan barbaaddadhee innis deebii naa kennee sodaa koo hundumaa keessaas na baasee jedhe. Har'a waan sodaannu qabnaa? Waan nu sodaachisu jiraa laata? Ani sin mo'adhaa, sin kuffifadha waan nuun jedhu jiraa? Yoos akka Daawit haa goonu, Waaqayyoon haa barbaaddannu, innis deebii nuuf kenna, sodaa keenya hundumaarraas nu oolcha. Wanti nu sodaachise suni hundi Waaqayyo duratti baay'ee salphaadha. Kanaaf Waaqayyoon haa barbaaddannu. Waaqayyo akkuma Daawitiin wantoota inni sodaatee fi isa sodaachisan irraa akkuma isa oolche nuunis nu oolcha. Hangafoonni amantii kan akka Musee, Abrahaam, Iyyaasuu fi Phexros faallee sodaatanii turani. Waaqayyo isaaniinis waan isaan sodaatan irraa isaan oolche. Har'a immoo Waaqayyo nuuniin nu oolchuudhaaf qophaa'aadha waan ta'eef isa haa barbaaddannu. Waaqayyo sin haa eebbisu.